Ani gatii koon beeka tilmaamee amman ga'u taa'ina maatiin taa'ee ka'ina maan hin ka'u gubaadhaan qorraa jedhee qorraan hin jedhu gubaa waan nan ilaallannetti ani ittiin kaahu qubaa rakka sana godhanii na laalanus laayyootti ani tole hin jedhu nan amana kaayyootti na faarsaniiru jedhee san tasarreebu dibbee of ta'eetiin jiraadha yoo abbaan fedhe na jibbe yookaanii na amatu maqaa koo odeessanii waa'ee koon buna dhuguuf abidda bobeessanii inni akkas naan jedhu tilmaamanii shakkiidhumaan murteessu fagootti na laalanii ani gaara guddaadha bubbeen nan jigsu raasee tilmaamaan nan baratu namni maqaa koo kaasee ibiddi miidhaa qaba quba kaaheen gubadhu waa'ee koo baruu feenaan as siqii na hubadhu. Akkuma tisiisaattiin bakka hundatti argama sitti fakkaataa tarii lakkii an akkas miti qaalii ta'uu koo barii gaafa ana barbaaddu hin deemin bakka raqaa ani ookosii miti maal gochiin achi dhaqaa. Masiko kashti Jabari lupu Kaya adoko kai Garmamu tol Adabina jijjiri bakka dadhabee jira dannasuu danda'a jiru adoko bosiittaa wanaaman jijjiri Abishaati qaxaamtu qixaati Qayyari eeggata dalagaa ture Kula keef mataa kee daakuu dibatte Bakka daakuun dibataman dannasuu danda'a jiru Dako bukosita hop jennaan eeggata namni natti kolfe viidiyoo waraabe Malla dhibee kan barga dibadhu daakuu kee silaasa barteetta Yaleelo isi Deloko yaleelo isi Yaleelo isi Deloko yaleelo Yesus fulike Akka molte lagaa keete Mangisti obsa Ati chargeris divideris utunaan kennin beekte kunuunta saqaayaa Taataw godha Namtitti kana machaawachaa keenya godhanne Tantii keenya nuti tingiriisaan si jaalanna anillee aylaafiin isin qofatu na jaallata miti foonaadha Bakka abdusee qaatii firan qabdu kana qaxxaa kana nan simo'ee qixaatii siif iseen hin baata ishee ati miskiina rabbii ሲያሳዝን በእግዚአብሔር አይዞ ማለዳ አብዱሴ ገራነኛ አታውቁ በእግዚአብሔር ማለዳ ማለዳ ቆይ ማልታቴ ፉለኬ ማከሳዳታ የተመጣጠነ ምግብ ይጣብደ አይዞ ወዮ ኢየሱስ ሶፊ ኮላ ፈለፊ ሞ አከቦ ኮሲታ مستر يا مستر أنت ملك التيك توك يا حبيب النار والله ملك التيك توك راجو Girri di bala fata kai dilbeen fadhuuti jechuudha achi siqin ani firan qabu qalqalleetan si adabi jetta achi siqte yeroo diidam ani firan qabu jetta maaliif an ummata tantabadhaa firoota qaatu atis ummanni si ilaala lammaffaan gangaladhu haadhoko ka'itii akkuma na gangaljite gangaladhu sadaffaan mataan dhaabbata akka qolee wal keessa na bade kai Mr. Hussein wallahi jechatiif hin qabu warabbal ka'aba ati leenca dhugumaan leenca mataan dhaabbadhu haadhoko firan qabu wayini jechinni naan jedhe amma jedhu garabbii wayyoo Mr. Hussein aboora kun bara 2023 kana keessa jaake hunda siif fagaas maal gochuu nan gangaladha haadhoko Sirifkii qajeelchi gangaladhu Mr. Hussein galatoomedha lakkoofsa 10 qofan barreessinaa jiran firaashii irraa miti no gangalachaa no
buy lafa firaashii irra naa gangalatti lafan gangalatti firaashii irratti gangalattee miti moo warabbi lafan gangalatti aboo rabbii bara 2023 haajaa kan kee hanga yoonaa gaafatte rabbii siin milkeessin siifa milkaa'ulee caqo lafan gangalatti warabbi kunoo laala firaashiin kan koo kunooti yoo firaashi ziino an lafan gangalataa jira baru lafa jechuun infinii irratti gangaladde gangaladde iddoo kanarratti gangaladhu Mubaarak sin ajjeesa laachira gangaladde booda sin ajjeesa Mubaarak lakkii yeroo keeti ana mataan na dhaabde bar mataadhaan daqiiqaa 3 na dhaabde miistar koo aamin jedhe dhuga onnee irra na gammachiifte aboo gangaladhu qunxaaraas inni te hormaatu inni jaallama olte gangaladhu Boskotii qopheessaa meenaa eebbisaa Mister Husseiniin bareechee firan qabdu gangaladhu haadhoo koo firan qabdu Mister Husseiniin eenyuu seete kan natti allaatan raachuu wanti ta'e wayi akeekkachiisa duu kenneera siika ana jedhana keessa dartaa raffee haati warri na jala jirtan koppiliinkii nama amma raachuu lafarra waan gangalattee fi qoyme qoyna abdushee keeti sirrii miti wallahi anko maal jedh anko nagaadha bar anko nagaadha tiiktookii waa tokko ngooneen taa'uun jira kun ila kunoo chiikiin tokko litti ila chiikiin tokko litti uy obsaadha joo chiikiin tokko obsa raachuun nu adabsiisaa jira lafarra gangalatee kun taadhaan Dibiti kan gangaladhu dee. gaa'isuun dimti keessan dabtaabdu Raachu kursii irra taa'aa jirtu baadhu haadhoo koo adabbii ana mataan dhaabanii ofii taa'uun kursicha baadhesuma irra ta'a waa biraa dhiisi baadha obboleessa koo kai baadha rakkoon qabu Mister Hussein yaa rabbi maal jedhee du'aa eegaladhaaf yaa boo rabbiin dhugumaan ati biyya intinii keessa teesse jirtu qoraatti ol nu gammachiifte baadhu haadhoo koo rabbii yeroo gabaabaatti biyya guddoo baadhu mataatti baatama mala kana asirratti baadhatta bar ol garagalchite nu akkamitti baadhan ani warabbi an akkasitti baadhadha kiiloo meeqa inni irra taa'aa jiru kun yeroo meeqa kun qixaatii biraa natti bakka akkas taana duqeetii dibadhu haadhoo inni natti jirtu waan akkasiin qabu raachuu duqeetii siin jechuun qabu sadaffaan obsaa kana baadhu mana keessatti gigizee 5 obsaa baadhatti tiraasii baachuunis obsaa baachuunis tokkodha firaashii takam ba'aa lama maaf naqattaan ishi kunoo kursii kana baadhu mataa irratti rakkoon qabu ucci bidiggoo jettaayyuu baattee maaliif rakkoon qabu natti ulfaate amma dugdana cabsuuf moo maasaajii godhamta ammas maasaajiidhaan turree rakkoon qabu duddi yoo si cabe kayyuu baadha maasaajiin gansabaani baraadhoo gofiriidhaan miti maasaajiin gansabaani amma laal hundi keessan karaa goomsaa namaa kalas waa tokko ani waan nama kofalchiisu hin barbaada yoonii maanyaa kee wadhuuti sagalee torbaffaa geessi vaayibireet kaa jedhu sana sagalee kee torbaffaarra geessi kun fuut barbaadan taanaan kudhannaa kenna buskutii kudhan raachuu yoonii maanyaa kaadhuuti sagalee kan kee torbaffaarra vaayibireet kan jedhu geessi kudhannaa kennaa girrigirroo tokko gaayis filaaworii kudhan filaaworii tokko namatti filaaworii lama arganneerra abdii ooroo filaaworii takka naa kenna hundi keessan namni tokko qofittiin kennuun hin danda'amamu maal isaa kudhan gaafate filaaworii kudhan namni tokko hundi keessan ahmad sikoondii 14 qabna yoonii maanyaa rakee wadhuuti sagalee abaaboo sadi naa guuta tokko nasa kaayee welcome boss Rachu yoonii maanya okay sagalee kee vaayibireetii irra geessi boys ka jedhu sana torbaffaa irra geessi vaayibireet achi haasofta lafan laftee haadhoo ko jette torbaffaa dhaqe amma ta'eera
Fattushiin irraa hidhaa warri dandeessan. Hidhataa. Sooretti ko. Soore ko. Sooretti. Mister Hus. Asay, Raachu asay. Fattushiin hidhataa jedhiin. Koy haasawuu kolfuudha. Soore ko. Guys, Fattush ko ba? Rabbii gadaati. Jarri nu bira ga'aniiru. Sooree ko ministeriin naa gargaari. Ministeriin naa gargaari. Nu mo'achuuf deemu. Nu mo'atan. Yes! Minister hin danda'amne sooretti. Raachuu adabbii jijjiirin. Kanumaan itti fufte. Adabbiin lammaffaanis kanuma waa biraa dhiisu. Haasai. Kanumaan itti fufte. Minister Abooraan harka koora biiftoon qabee baay'isii godha. Abooraan biin akkuma maqaa kan ta'e minister Hussein jettee hoogganaa biyya bulchu minister guddaa addunyaa kanaa warreen biyya maqaa kana keessaa ba'an ijoo ofii keetiin teessee sa'aatiin doolaara si jasta guddaa godha. Si kan diidha. Achi giraachuu sagalee kee baay'een dhagaamu sirrii sagalee si Rakkoon qabaadhu. Warakti ati raachuun na ajjeesaa jira. Raachuu haasai. Afa guutuu mataan dhaabbachuuf kan fedhu kana keewwattee taa'udha yoo immoo jara darabee taaffii godha. Ministeriin garuu du'aa itti naa godha naa eebbisa akka rabbiin bara kanatti isa milkeessu. Barri kumni lamaa 23 milkii isaa ta'u. Warabbal kaaba. Arjaa nama. Arjaa kenneen quufne dhugaa. Aboo rabbii sitti gadhiisu ni nyaata. Sooreen kumanii namaa galatoomii lubbuu koo. Sooretti yenee maal. Namuma tokkotu dursitiisi digdamaa dinaa bana. Dombolii maqaa jala baay'ee wanta tiitii soddomaa siin malee banamuu danda'u. Ababaadhaan Sooree koo naa bari bannaa soddomaan buskutii soddomaa naa Yes, baname. Walloo koo soorettii koo abooraggiin gara jaakeessan kaffisne godha. Nama lafoota eddeen firan qabu. Eddeen firan qabne. Neemtuu Ahmad. Saayoo gadi. Aboo jalatti. Sooree koo soorettii koo mi'ansoo. Amma mootamneera. Jarana saanoo galatoomi soorettii koo hundi keessa. Wayne. Sooretti lubbuu. Dhugaa rabbi isin lubbuudha. Aboo rabbi. Raani Abdallah yenee qoonjoo. Sooree koo mangistii koo. Qoy inni maqaa jijjiirrate. No. Say my name. Say my name. Eshi Hacaaluu. Kan gue sama dia lagi tahu. Raaju asiki haasai bannaan. Asiki haasai. Raaju. Guys, daftar gudang. Wayne Raju. Sagalee sana jijjiirin Raaju rabbeedhi. Sagalee jala deemin. Nandini tu pikiyan. Sooree koo taarifsinu. Sooreenii fi raanii. Raaju naannoo haa kolfisiisu sagalee jala deeffate ammas. Sagalechi mon adaba waa biraan adabu dhugaa rabbi. Amma sagalicha amma sirrattan dhagaa. Maal akka ta'e. Yeroo rabbi jedhaa taaptaaf godha. Saanoo kadir. Pikiyan.
Nallee yakkin garaa kiyya. Nandirni dubbii kiyya. Nallee yakkin garaa kiyya. An barbaadee ansi dhabee garam jirtaa faatee biyya. Faateen maqaa keetii kan si baasee abbaa keetii. Faateen maqaa keetii kan si baasee abbaa keetii. An barbaade si dhabee an barbaade si dhabee an barbaade. Raaniiko lubbuuko galatoo. Gaayi sa'aatii dhumaa naa eegaa ishee akka amma akka sa'aatii dhumaa irratti dooktar sun na xammadeera rammoo sa'aatii dhumaatti kenna dooktariin sun. Dooktariin sun har'a na xammadeera sa'aatii dhumaatti kenna. Amma facciftee butaa waan gaarii himmoo annaa. An barbaade si dhabee an barbaade si dhabee an barbaade si dhabee garam jirtaa faati. Leesh! Gaayi sa'aatii dhumaa na indee Yesuus gahaniiru moo kuma nama galaniiru? Gaayi sa'aatii. Say my name, Habibi. Garmaamu tola. Foonaa dhaqu. Ansi Seenna godha. Warri na jaallattan, warri raachuu jaallattan kotta. Warri raachuu jaallattan kotta. Ambarbaade si dhabe ambarbaade si dhabe garam jirta baateetiya. Saawundi isaammaa godhiiti. Yooni maanyaarra godhiiti. Namni tokko natti kolfitanii jennaan mana kana buluuk taatu. Nam tokko kolfitanii jennaan. Anaa adabamaa jiru sagalee kana. Kolfuun hin danda'amu ishee. Jaalatee jedhe ishee. Inni qoonjoo biraamne jedhe. Jaalanni dhigama. Jaalanni wanna asirree qoonjoo as kottume. Sa'i maayillee as kottu mana kana manni abdusee baay'ee yaadee jira. Tokkummaa kottu. Ooloo deebisii. Fiqiree shanni faali. An sagalee guddaa kana jala jala waa jira. Sa'i maayillee as kottu. Kan biraa hin jiru jala jala mana keetii. Jaalu ko as kottu siree an bulchee baay'ee si jaallata dhugaa rabbi gurbaa humna isaatii godhamaa waan isin fayyadu. Maali hunduma jaallattamaa bulchee warra giftii kennan qofa jaallattamu maalidha? Warra giftii kennan qofa maqaa dhuftee jaallata maalidha kan kee jaalallee dhagayyaa? Jarri kan jalli beeku kun baru ta'a fillee godhanu maalam godhane warra onnee jaallatan warra giftiidhaan akka immoo namni godhanu waan ta'an sanaan. Gaayis naa godha. Abbii loo. My name, my name, sorry, name, baby. Sorry, my name, baby. Come on. You're never going to now. Like a little can't do so I can do it. Never jump so that I want to come up and let me right there. Yeah, I love Likiti ishee TikTok is Ambarbaade si dhabe ambarbaade si dhabe ambarbaade si dhabe garam jirta faatee kiyya. Bakka cufi waan kana cufiiti saawundi cufi. Guys, dabtab gochuu dhiistanii maal taatan armoo miileena tokko hin qaqqabne ammayyoona maalidha? Astaghfirullah warri jettan yoo dandeenye san taa'atii quba keessanii kadhadhaa akka nu godha yookiin sheernaa godha warri as keessanii Guys, caalu fooloo naa godha hundumti keessan wanni inni koo qabqa wallaahi waan hunduu ati fuula waraabbiin si beekaa miidhaan lubbuu galanuu abdii beektorti yéen maal abshira kumulla maali haraabdu ishee sagalee kana narraa balleessi baqqaan barbaadu giddii qaxxaamtamoo maal jetta jaalo raacho baqqaan barbaadu sagalicha dhiisii adoo sagalechi maal ta'e warri
warri amma waadaa naa galtan maaloo nan salphisinaa amma mo'atamuun qabu warri waadaa keessan galmaan ga'uu dandeessan qofti Guys, maattira biyya biqiluutiin bicha qaalge bulli beeta oo